ayyaana qaammeetti ministirri muummee Abiyyi Ahmad diggisii birrii miiliyoona 13 masaraatti qopheessan. Diggisii sanarratti walaloon dhiyaate mucayyoo walaloo masaraatti qophaa'ee dhiyeessitee mangaa jechee jedhu fayyadamte. Walaloo kanaan hawaasa biyyattii qooduun kaan faarsitee kaan mangaa jechuun busheessite. Mangaa jechuun homaa jechuudha. Namaan jedhamaa jira. Hubadhaa kun masaraa ministira muummeetti kan raawwate qofa osoo hin taane ministirri muummee taa'ee bakka harka rukutaa jirutti. Uggum. Mangaan yookaan homaan jecha diinni sochii qeerroo Oromoo xureessuuf waggoota darban fayyadamaa ba'e. Taateen masaraa sun egaa hayyootaa fi qeerroo akkasumas Oromoo waliigalatti dallansiisaa jira. Wanni masaraa Abiyyi Ahmaditti ta'aa jiru shurufkaa yookiin foolii saboota biyyattii kan hin qabne faallaa sirna federaalawaa fi heera biyyattii dhiigaa fi lafee sabootaan ijaaramee ta'aa jira. Wanti masaraa sanatti ta'aa jiru guyyaa guyyaan madaa Oromootti soogidda firfirsaa akka waan qabsoon Oromoo ministira muummee har'aa masaraa Minilikiin geessinetti waan faallaa wal'aansoo qabsoo Oromooti. Hayyoonni miidiyaa hawaasaa irratti barreessaa jiranis baaburri ministira muummee Abiyyi Ahmad guyyuma guyyaan imaltoota harcaasaa akka jiru himaa jiru. Salphoo soqolatte jechuun dubbii kan eegale Yaayyaa Bashir yookiin Boruu Barraaqaa jechi walaloo masaraa ministira muummeetti dhiyaate mangaa jedhu kun jecha diinni qeerroo Oromoo ittiin busheessuuf fayyadamaa bahe jedhe. Foon harree sireetti yoo harkisan daaratti gangalataa kan jedhu Yaayyaan jarattiin kun erga qeerroon Oromoo dhiigaa fi lafee isaatiin ergamtummaa wayyaanee jalaa baasee aangootti ol harkisee asis gabrummaatti gadi gangalachaa jiru jedhe. Gabrummaan aadaa waan itti ta'eef bilisummaan buluu fi biyya bulchuuf ifatti gooftaa haaraa barbaadu jedhe. Kanaafis nafxanyaa qabsoon sabootaa buusee awwaale boollaa baaftee masaraatti aangessitee saba arrabsiifti jedhe. Dhugaan tokko garuu ifa galaa jiraa jedhe Yaayyaan. Innis Abiyyi Ahmad daandii jijjiiramaa Oromoon abdaturraa maqee jira. Imaanaa Oromoon itti kennee Habashaaf laatee jira. Kun akka Oromootti waan obsaan laallu mitii jedha Boruu Barraaqaatiin Yaayyaa Bashir. Dooktar Salamoon Ungashee barri jijjiiramaa kun reeffatti lubbuu waan hore fakkaataa jedhe. Sirni nafxanyaa du'ee reef biyyee keessatti tortore osoo jennu amma hafuura baafachuu bira darbee biddiiqaa shaggar keessaa shaashaa jechuutti jiraa jedhe. Walaloo masaraa sana kan xiinxale ogeessi seeraa Abdul Jabbaar Huseen walaloon sun mirga hiree ofiin murteeffannaa balaafamaa akka ta'e kan ibsu gabaabumatti heera mootummaa keewwata 39 kan mormuu jedhe. Walalichi sirna federaalawaa sabdaneessa kan busheessu sabootaa fi sablammoota biyyattii akka diinaatti kan lakkoofsise olaantummaa saba tokkoos kan faarsuu jedhe. Tokkummaa haalellisu malee waa'ee saba Amaaraa ibsaa jedhe. Biyyis kan isaanii qofa akka taatetti akeekaa jedhe. Itoophiyaan biyya kiristaanaa akka taatetti ibsa jedhe. Ministirri muummee ammaatiis afaan mimmi'eeffachuun haasaa godhuu malee hojii akka hin hojjenne walalichi ni ibsaa jedhe Abdul Jabbaar Huseen. Walalichi yakka heera mootummaa irratti raawwatame jedhee goolaba. Rogeessi Kadiroo Elemoo dallansuu guddaadhaan as ba'ee yoo dubbatu balaa hamtuutu as deemaa jiraa jedhe. Wanni isaan kalee gartanii masaraa biyyaalessaa keessatti 4 kiilootti waggaan haarawaa bifa meddamari jedhamuun simatamuu deemaa jedhame bifti meddamarii baanan suni bifa bakki bu'ummaa biyyi suni hin qabne biyya aadaa tokko biyya alaabaa tokko biyya afaan tokko biyya amantii tokko durii fakkaatu suniin gaddeebi'ee akka suniin gaddeebi'uu qofa otoo hin taane bakka sabaaf sablammoonni Itoophiyaa warri jijjiirama kan barbaadu manga jedhame qeerroon Oromoo sabaaf sablammoonni Oromoo itti arrabsame bakka hayyuun Oromoo kabaja Oromoo godhe hayyuun gurguddaan aktivistoonni gurguddaan Oromoo kan akka Jawaar Faati walalooni itti arrabsamanii arrabsoo qofa osoo hin taane bakka Abiy Ahmed taa'ee warra Oromoo arrabsu sun onnachiise harki dhahu dirreen qeerroon Oromoo itti wareegamee kumaataman itti dhumatee dhiigii isaa itti dhangala'ee harki nafxanyaa seentee yookaan ammoo harka warra nu hin jaalanne seentee warri kun achi har'a nutti roorrisu nutti dhaadachuu nutuffachuu mul'isa. Jalqabuma deemsi
Abiy Ahmed kan ittiin tolle rogeessi siyaasaa ittaanaa Habtee walaloon masaraa waan tasa ta'e hin seenaa jedha. Kun kaayyoo mootummaa haaromsaa sirna federaalawaa sabdaneessa busheessuu fi impeeriyaalizimii moototaa as deebisuutii jedha. Sagantichi arrabsoo saboota biyyattii keessumaa Oromoof qophaa'ee akka ta'es quba qabaadhaa jedha. OPDO'n hooggana naatoo Oromoo hin qabne kanaaf fala barbaadachuu qabdii. Injiinar Darajee Beegii sirna federaalawaatiin bulaa warra farra federaalizimii masaraatti walitti qabuun sirna federaalawaa diiguuf kan kaayyeeffate fakkaataa jira. Injiinar Ayyala Dagaagaallee shirri godhamaa jiru galmee seenaa irratti waan galmaa'uu qabu jedha. Nama awwaara isaan irraa hurgufee tarree namaa isaan dhaabe Lammaa Magarsaa aangoo pireezidaantummaarraa kaasan innis miidiyaatti akka hin dhiyaanne ugguran. Osoo Lammaa Magarsaa OPDO'tti lubbuu horuu baate namuu OPDO'tti hancufa tufee bira darbaa hin turre jedhee gaafata. Warri amma ODP hooggantu dantaa mataa ofiiyyuu warra madaaltee hin beeknedha jedha Injiinar Ayyala Dagaagaa. Yaayyaa Bashir irra deebiin yoo barreessuu tarii warri jijjiirama kana fidan yoo tuffataman mootummaan federaalaa akka argaa jirru warra jijjiirama fidan ignoor kan tolchu yoo taate warraaqsi waan hin oollee jedha. Yaada Jawaar Mahammadiin goolabna. Gooftaan OPDO wayyaanee yoo ta'u gooftaan ODP immoo nafxanyaadha jedha Jawaar. Warri qophii masaraa sana hirmaattan baga Rabbi obsa isinii kenne kan jedhu Jawaar akkamitti hambi gaafa saba arrabsu namni ofii harka dhawa jedhee gaafata. Dubbii keenya irratti diggisiin masaraa muummee birrii miiliyoona 13 kan itti ba'e yoo ta'u irreecha hora Finfinneetiif kan biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waadaa gale birrii miiliyoona 1,300 hin caaluu jechuun yaadachiisa Jawaar Mahammad. Egaa barri 2012 kanaan bari'ee jira.